Nagaa fi araarri Waaqayyoo lafa jirtanii fi haala jirtan hundumaa keessatti isiniif haa baay'atu. Obboloonni keenya jaallatamoon hordoftoonni Tiriiniitii Miidiyaa Neetwoorkii akkam jirtu nagaa keessanii jirtu. Ana biraa Waaqayyoof haa galatu nagaadha. Egaa akkuma kanaan duraa mul'ata Yohaannis wajjiniin qo'achuu jalqabne har'a immoo ergaa waldaa Laawodiiqiyaa isinii qabadhee dhiyaadheera. Ammasittuu warri Tiriiniitii Miidiyaa Neetwoorkiif haaratatan subscribe gochuudhaan hiriyoota keessaniif share gochuudhaan akka na gargaartan jaalala Waaqayyootiin ani isin gaafadhaa. Amma bakka irraa barattan amma bakka ittiin jajjabaattan egaa yaada keessan onaa qooddan baay'een jaaladhaa. Waliin itti hafuuf Seendubee Laawodiiqiyaa. Laawodiiqiyaa jechuun murtii uummataa jechuudha. Bulchiinsi waldaa Congregational Government gonkumaa waldaa kana keessatti hojjechuu hin danda'u jechaadha. Sababii isaatiiyyuu murtii uummataati waan ta'eef magaalaa Laawodiiqiyaa kan hundeesse bara 250 dhaloota Kiristoos dura mootii Anxiiqoos jedhamu maqaa haadha manaa isaa Loodiikee jedhamtuuf moggaasee kenne. Magaalaa kana haadha manaa isaatiif moggaasee kenne jechuudha Anxiiqoos. Maqaan magaalaa Laawodiiqiyaa jedhus egaa maqaa Loodiikee jedhamu kanarraa kan fudhatame jechuudha. Booda garuu haati manaa isaa kun summii nyaachiftee abbaa manaa ishee kana ajjeefte. Magaalaan kun yookaan immoo bakki waldaan kun itti hundoofte Filaadelfiyaa irraa maayilii 40 fagaattee kan argamtuu fi iddoo baay'ee of geessuu taatedha jechuudha. Waan baay'eedhaan itti fufnee ilaalla. Yeroo guutummaan ishee bara 60 Anno Domini sochii lafaatiin mancaatu Filaadelfiyaa fi Saardes wal gargaaranii deebisanii ijaaruu barbaadan. Magaalaan kun sochii lafaatiin baay'ee kan kirkira lafaatiin waan mancaateef Filaadelfiyaa fi Saardes gargaaranii deebisanii ijaaruu yeroo barbaadanitti Laawodiiqiyaan garuu gargaarsa kana fudhachuu didde. Hubadhaa gargaarsa kana fudhachuu diduu ishee gara fuulduraatti waan baay'ee wajjiniin kan wal qabatu waan ta'eef isaan yaada isaaniitiin Waaqayyo irraas nugsisuudhaan Waaqayyo irraas nama irraas gargaarsa hin barbaannu jechuudhaan gargaarsa Filaadelfiyaa fi Saardes erga isaan kirkira lafaatiin rukutamanii akka ittiin deebifamanii ijaaramaniif isaan gochuu yaadan kana fudhachuu diddee jechuudha magaalaan kun yookaan Laawodiiqiyaan. Qabeenyi isaanii ijoon immoo warshaa uffataa halluu adii kan guutummaa addunyaa yeroo sanaa keessatti gurguramu baay'ee beekamaa kan turedha jechaadha. Karaa biraa immoo daakuu addaa dhukkuba ijaa fayyisuuf gargaaru kan beekaman illee waan akka qorichaa jechaadha magaalaa kana keessa jira. Egaa isaan kanaan uffata adii kanaa fi daakuu qoricha ijaatiif oolu fayyisuu ijaatiif oolu kanaan baay'ee beekamtuudha jechaadha addunyaa yeroo sanaa keessatti Laawodiiqiyaan. Wangeelli Laawodiiqiyaa kan qaqqabe bara Phaawulos tamsaasa wangeelaaf of kenne keessaa akka ta'e seenaan waldaa kiristaanaa nutti hima. Beektonni macaafa qulqulluu akka jedhanitti namni Ephaafiraas
jiraataa magaalaa Qolaasiyaas kan turee fi Phaawulos wajjin Efesoonitti erga wal arganii booda deebi'ee waldaa Loodooqiyaa fi Qolaasiyaas akka dhaabe argina. Egaa kaartarraa yoo ilaaltan Qolaasiyaasinii fi Loodooqiyaan walitti dhiyaatanii kan isaan jiranii. Kanaafuu beektonni macaafa qulqulluu kana isaan sirriitti irratti walii galanii Ephaafiraas akkuma argitan jiraataa magaalaa Qolaasiyaas kan turee fi Phaawulos wajjin immoo Efesoonitti wal arganiiru. Egaa kanaaf namni kun achi Phaawulos irraa bilaa deebi'ee Loodooqiyaa fi waldaa Qolaasiyaasii akka dhaabe iskoolaroonni macaafa qulqulluu itti walii galuu jechaadha. Haa ta'u malee waldaa kana wanti gaariin jedhamu homtuu hin jiru. Waldaa kanaa wanti Waaqayyo Gooftaan dubbate wanti Waaqayyo Gooftaan itti jajjabeessu tokkollee homtuu hin jiru. Kun baay'ee nama gaddisiisa. Waldaan kun waldaa of geessu self sufficient ofiin gammaddu complacent fi sooretti richest yoo ofiin jettu dhugaan jiru garuu hamtuu iyyeetti jaamaa fi hafuuratti duwwaa kan taatedha. Hubadhaa waldaan kun ofiisiitti yeroo of waamtu dura maal fide jedheera. Yeroo magaalaa isaanii kana kirkirri lafaa yookaan sochiin lafaa bara 60 keessa barbadeessu Filaadelfiyaa fi Saardes si gargaaraa deebisi of ijaaranii yeroo gargaarsa godhuuf barbaadan namarraayis Waaqayyoorraayis gargaarsa hin barbaadnu jedhan. Maal qabu? Warshaa suufii yeroo sanatti baay'ee beekamaa ta'e suufii uffata adii qabu. Karaa biraa immoo qoricha ijaatiif oolu daakuu warshaa kana qabu. Kanaafiyyuu namarraas Waaqayyoorraas gargaarsa hin barbaadnu jedhanii baay'ee of geenyeerraa gammadoodha nuti sooreyyiidha nuti ofiin jedhaa turan. Dhugaan jiru garuu maa inni hamtuu iyyeetti jaamaa fi hafuuratti duwwaa akka isheen taate arginaa jechaadha. Waldaan kun waldaa amantii ishii gante Apostate Church jedhamuudhaan beekamti. Apostate Church jedhamtee beekamti. Very difficult to speak. Apostate Church jedhamtee beekamti. Amala waldaa bara 19 kaasee Kiristoos deebi'ee dhufutti kan beekamtudha. Agartanii kun immoo migarmano. Soortuun waldaa kanaa Arkiiphoos jedhama ture. Arkiiphoosin immoo hojicha isa karaa Gooftaa fudhatte sana akka raawwattu godhi jedha. Qolaasiyaasii 4:17 gubbaatti Arkiiphoosin immoo hojicha isa karaa Gooftaa fudhatte sana akka raawwattu godhidha. Egaa Arkiiphoos soortuu waldaa kanaa ture jechaadha. Gooftaa Yesuus waldaa kanatti yeroo of ibsu maal jedhee of ibse hojjettan immoo isa karaa isaa wanti hundinuu ameen jedhu. Dhuga baatu isa amanamaa isa dhugaa ba'u isa wanti Waaqayyo uume hundinuu biraa ka'e jedheetu waldaa kanatti eenyummaa isaa of ibsee jechaadha Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Waldaan kun Gooftaa biratti komii malee galata tokkollee hin arganne. Hin ceephee jechuudha Waaqayyo. Homaa irraa hin arganne jechaadha. Maa ittiin jedhe? Ati bulluqaa yookiis dilallaa'aa miti. Ati garuu bu'aa'aa. Akka nama bishaan bu'aa'aa afaan isaa keessaa tufuutti aanis tufuuf hin jira jedhee Waaqayyo. Mee waa'ee kanaa haa ilaallu. Magaalaa waldaan kun keessatti dhaabatte magaalota baay'ee itti dhiyaatan 2 qabdi. Karaa kaabaa maayilii 6 kan irraa fagaattu magaalaa Qolaasiyaas kan bishaan qorraan beekamtudha. Artanii karaa kaabaa maayilii 6 kan irraa fagaattu magaalaa Qolaasiyaas bishaan qorraadhaan kan beekamtudha magaalattiin. Karaa kibbaa immoo Hiraapoolisiin kan jedhamtu kan bishaan ho'aa qabduu fi maayilii 10 irraa kan fagaattu. Kana yaadatti qabadhaa sirriitti. Bona lagni magaalaa isaanii keessa darbu Liinkus magaalaa Loodooqiyaa keessa kan darbu Liinkus kan jedhamu waan goguuf magaalaan Loodooqiyaa hanqina bishaanii hamaa ta'een shortage of water qabdicha. Hanqina kana furuuf karaa kibbaa Hiraapolis irraa bishaan ho'aan ujummoo dhagaa irra uranii keessa fiduun yommuu magaalaa kana ga'u bu'aa'aadha. Look. Agartanii asitti deebi'aati ilaalaa isin iyyuu. Magaalaan Qolaasiyaas bishaan qorraa qabdi. Magaalaan Hiraapolis immoo bishaan ho'aa qabdi. Biyyi tun immoo bishaan isarraa fudhatti hanqina kana furuuf karaa kibbaa Hiraapolis jechuun bishaan ho'aa fudhatti jechaadha. Bishaan ho'aan immoo ujummoo dhagaa uranii keessa fiduudhaani kan magaalaa kana ga'u. Egaa bishaan ho'aan kun ila kun ujummoon kun mul'ata. Kana keessa dhufa yaa obboloota. Kana keessa gaafa dhufe achii ho'a dhufa yeroo immoo dhagaa kana keessa deeme ho'aa sanas inni isaa qorraas hin ta'u. Loodooqiyaas water channel through this dual pipeline but it cannot take calcium purities combined with this local temperature.
it would make a visitor vomit. Gartanii kan ishiin waldaa kanarraa fudhattu yookaan immoo waldaa biyyee Hiroophiyyaa irraa kan isheen fudhattu bishaan ho'aadha. Gaafa dhufee bishaan dhagaa ujummoo dhagaa kana keessa darbu bishaan sun bu'aa'aa ta'a. Kanaafiyyuu namoonni gaafa dhamdhaman horiin illee gaafa dhamdhamamu bishaan sun afaan isaanii keessatti bu'aa'aa waan ta'eef hin deebisiisa jechaadha. Horiis hin deebisiisa, namas hin deebisiisa. Bishaan namaafis hin taane beeladaaf illee hin taanetu magaalaa kanatti dhufaa jechaadha. Horiis ta'ee nama ittiin tolu waan diduuf dhandhamni isaanii afaan tufu jechaadha. Ho'aa jechuun hafuura cimtuudha. Qorraan immoo akka kuftee beektee argatanii kuftee beektee yaada garaa ishee geeddarachuudhaan kan kaatu ta'uu qabdi turte. Ho'aa oduu taate gaarii turte. Qorraas immoo oduu taate carraa qabdi. Qalbii jijjiirrachuu qabdi. Garuu ho'atuus miti, qorrituus miti. Kanaafuu kun jireenya hafuura isaanii kan ilaallatudha. Karaa biraa ho'aa fi qorraan magaalaa sana keessatti ho'anii warra dureessota ta'an, qorraan immoo warra hiyyeessota ta'an bakka bu'a. Kana lamaanuu hin taane waldaan kun hafuuratti ho'aa miti, karaa biraa immoo kuftee kufuu ishii hin beekne. Carraan waldaan kun itti deemu rakkisaadha jechaadha. Waldaan kun bulluqaa yookaan lallaa'aa hin taane, luukwarmi kan hin taane fi waan biyya lafaatiin mataa isheef quubsitee bu'aa'aa kan taatedha jechaadha. Agartanii? Bu'aa'aa taate. Waldaan kun fakkeenya waldaa bara ammayyaa kana keessa jirtu jecha. Waldaa bara ammayyaati. Yeroo ergaan waldaa kanaa barreeffamu waldaan Loodokiyaa waan sadiin of tuulaa turte. Tokkoffaan maallaqa baankiidhaa qabdi. Sooressa jetti. Geessifadhiidha jetti. Everything is sufficient for me jetti jechaadha. Kanaafis bara 17 dhaloota Kiristoos dura sochii lafaatiin diigamtee gargaarsa mootummaa malee deebiftee magaalaa ishee ijaaratte. Agartanii bara 60 keessas yeroo deebitee ammas immoo rukutamtu gargaarsa hin barbaadu. Waaqarraas namarraas gargaarsa hin barbaadu jettee jechaadha magaalaan kun. Inni lammaffaan kan isheen ittiin beekamtu warshaa uffataa oomishuu qabdi. Otoo isin ga'in gooftaan garuu hafuuran gaafa ilaalu ati hiyyeettidha jedheen. Isheen garuu maa ittiin bakka kanatti olaaltanii maallaqa qabaani gahaadha soorettiidha jetti. Yesuus Kiristoos maa ittiin jedhe? Hiyyeettidha akka sooromtuuf warqee qulqulluu abiddaan ilaalame anarraa bitadhu ittiin jedhe Yesuus. Laalaa jara koo. Waldaan maallaqa gahaa qabdu, warshaa gahaa qabdu, qabeenya guddaa qabdu kun gaafa Yesuus Kiristoos ilaalu maal ittiin jedhe? Ati hiyyeettidha jedheen. Akka sooromtuuf warqee qulqulluu abiddaan ilaalame anarraa bitadhu ittiin jedhe. Akka sooromtuuf warqeen dubbii waaqayyooti. Anarraa bitadhu ittiin jedhe. Argitanii waldoonni har'a baay'een gamoo gaggaarii ijaarratanii konkolaataa maal qaban soorata hedduu qabanii qabna jedhu. Garuu waaqayyoon gaafa ilaalamu maal ittiin jedha waaqayyo. Lammaffaan kan ishiin qabdu uffata warshaa uffata oomishuu qabdi. Gooftaan garuu maal jedhaan? Qullaadha ittiin jedha. Qullaadha ittiin jedha. Qullaa taatee yeella'uun kee akka hin mul'annetti uffata adii anarraa bitadhu ittiin jedhe. Qullaa taatee yeella'uun kee akka hin beekamnetti uffata adii anarraa bitadhu. Kana jechuun immoo qulqullummaa uffata adii anarraa bitadhu. Qullaa ta'uu cubbuudha. Addaamii fi Ewaan gaafa cubbuu hojjetan qullaa ta'an. Waldaan kunis qullaa taate cubbuu hojjettee waaqarraa gargaarsa hin barbaadu jettee qaba jettee dureessaanii geessifadheera jettee qullaa taate. Waaqayyo garuu maal ittiin jedhee? Uffata adii anarraa bitadhu. Qulqullummaa anarraa fudhadhu jedheen. Inni sadaffaan qoricha dhukkuba ijaa fayyisu qabaachuudha. Doktoroota waan ta'aniif dhukkubsattoonni Eeshiyaa hunda irraa dhufanii bitatu. Waaqayyo garuu arguu akka dandeessuttis qoricha jetti naqattu kana jechuun beekumsaa fi mul'ata. Ana irraa bitadhu ittiin jedhe. Isheen qorichaan qaba jetti. Waaqayyo garuu maal jedhaanii? Iji kee jaameeraa arguu akka dandeessu qoricha ija keetti naqattu. Ija kee kan si fayyisu, qaroo kee kan si fayyisu anarraa bitadhu. Maanni beekumsa hin qabdu, mul'atas hin qabdu. Ana irraa argachuu dandeessaa, sin gorsaa jedheen jechaadha Waaqayyo gooftaan maccaa. Waldaan kun of jajuu ishee irraa kan ka'e ergaa Phaawulos isheef barreessellee hin gatte. Qolaasiyaas 4:16 ergaa isa waldaa Laodiqiyaatti ergame immoo
isin dubbifachuun isin irra jira. Isaan garuu dubbifachuu didanii jechaadha. Gabaabumatti waldaan kun hafuuratti jaamaa mul'ata tokkollee kan hin qabne iddoo geessu kamuu kan hin beeknee fi hin qabne fedhii hoomaayyuu kan hin qabnee fi kan kana fakkaatan jechuudha. Waldaan kun kan akkanaati. Akkasumas jaarraa afuraffaa keessa Loodoqiyaa keessatti walgahii gaggeeffameen mul'atni Yohaannis kakuu haaraa keessaa ba'ee baduu qaba jettee waldaa falmachaa turtedha. Maaliif mul'anni Yohaannis waldaa kana gubbaatti ceebboo guddaa waan kaasuuf dadhabbina ishii waan kaasuuf waldaan kun ergaan yookaan mul'anni Yohaannis jedhamee kan beekamu kun waldaa macaafa qulqulluu keessaa ba'uu qaba. Taa'uu hin qabu jettee waldaa falmaa turtee jechaadha. Isheenis falmitus garuu hin baanee hin ba'us. Waldaan kun sagalee gooftaa kan hin fudhannedha. Waaqayyo wajjin waliin galtu. Waaqayyo karaa sagalee isaa nu beekaa, nus karaa sagalee isaa Waaqayyo hin beekna. Waldaan Loodoqiyaa garuu sagalee Waaqayyoo fudhachuu hin barbaanne. Waaqayyo irraas gargaarsa fudhachuu hin barbaanne. Kanaafuu Waaqayyo warra sagalee isaa hin fudhanne hin beeku. Isaanis karaa sagalee isaa malee Waaqayyo hin beekuu hin danda'an. Quuftuu garuu beeloftuu fi dubbii Waaqayyootiin kan mormitudha waldaan kun. Quufeera itti fakkaata, maallaqa waan qabdu itti fakkaati, warshaa waan qabdu itti fakkaati, garuu beeloftuu, qullaa, wallaaltuu, beekumsa kan hin qabne, mul'ata kan hin qabne, dubbii Waaqayyootiin kan mormitudha jechaadha. Carraa Waaqayyo waldaa kanaaf kenne maali? Warraan jaalladhu hundumaa balleessaa isaanii itti mul'isa. Barsiisuudhaafis nan adaba. Ammas yaada garaa kee geeddaradhu. Luuqsiisuudha. Warraan jaalladhu hundumaa balleessaa isaanii itti mul'isa jechuun Waaqayyo waldaa kana qeeqa malee wanti jajjabeessee hin qabu. Ammas jaalalli Waaqayyo waldaa kanaaf dhumeera hin dhumne. Lakki waa hin dhumne. Maal godheree warraan jaalladhu hundumaa balleessaa isaanii itti mul'isaa. Kanaaf Waaqayyo kan inni qorichaan ijaan qaba jetta malee iji kee jaamadha. Beekumsa hin qabdu, mul'ata hin qabdu. Warshaa uffataan qaba jetta malee qullaa kee jirta, cubboo hojjetteetta. Kottu uffata adiin irraa bitadhu, qulqullummaan irraa bitadhu. Kan inni ittiin jedhee balleessaa yookaan dirrina waldaa kana kan itti mul'isuuf salamii waldaatu waan jaalatuuf. Waan jaalatuuf balleessaa waldaa kana itti mul'isa. Karaa biraa immoo barsiisuudhaafis nan adabaadha. Kan inni kirkira lafaatti rukutaa tureef akka isaan barataniif isaan garuu barachuu hin barbaanne. Maal jedheerree Waaqayyo yaada garaa keetii geeddaradhu jedheen. Carraa Waaqayyo namaaf kennu yeroo kamiyyuu carraa badiisaa miti. Yaada garaa keenya haa geeddarannu. Hojii keenya sodaa dhiifnee hojii gaarummaatti akka deebinu. Yaada garaa kee geeddaradhu jedhee Waaqayyo. Yoo yaada garaa ishee geeddaratte waldaan kun waadaa akkamitti galameef kunoo ani balbala dura dhaabadhee balbala nan rukuta. Namni sagalee koo dhaga'ee balbala yoo anaaf bane anis ol nan lixa. Isa wajjinis maadditti nan dhiyaadha. Inni sanaa wajjin in nyaataadha. Agartanii suura kanarraa waan baay'ee bartu. Kun kan agarsiisu isa gooftaan keenya gaafa sirna irbaata qulqulluu dhaabu mootummaa Waaqayyoo keessatti si wajjin deebinee maaddii tokko irraa nyaannudha. Maatiiwwan 26 gubbaatti maal jedha? Deebinee maaddii tokko irraa nyaannaa jechaadha. Kunoo ani balbala dura dhaabadhee rukutaa. Namni sagalee koo dhaga'ee balbala yoo anaaf bane anis ol nan lixa. Isa wajjinis maadditti nan dhiyaadha. Egaa balbala keenya, laphee keenya, yaada garaa keenyaa geeddarannee balbala keenya, jireenya keenya gooftaadhaaf banaa yoo goone gooftaan gara jireenya keenyatti ol lixa. Nu wajjinis maadditti dhiyaata. Agartanii kuni kan agarsiisu Yesuus gaafa irbaata qulqulluudhaaf anaan carraa deebi'ee wajjin irbaata nyaachuu kan argadhu gaafa guyyaa dhumaati jedhee kan inni dubbatu kun kan agarsiisu isa kanadha jechaadha. Loodoqiyaan carraa kanatti fayyadamteetti laata. Karaa biraa immoo maal jedheen ani ofii kooti moo'ee teessoo abbaa koo irra teessoo abbaa koo wajjin ani ofii kooti moo'ee teessoo abbaa koo wajjin teessoo isaa irra akkuman taa'e inni immoo anaa wajjin teessoo koo irra akka taa'uuf haboo nan kennaafidha. Ammam akka waldaa kana jaallatu laala. Jireenyi isin jiraattu abdiin immoo itti agarsiisaa jiru. Hubadhaa yaa obboloota koo. Ana wajjin yoo mo'atte jedheen biyya lafaa haala amma keessa yoo mo'atte jedhee jechaadha. Dhumarratti maal jedhee namni gurra qabu isaa hafuurri qulqulluun waldoota kiristaanatiin jedhu haa dhaga'u jedhe. Ergaan kun waldaa har'aatiifis ni fayyada jechaadha. Trinity Media Network subscribe gochuun dagatinaa. Hiriyoonni keessanillee subscribe godhanii affeeruun dagatinaa. Yaada keessan nu barreessuun dagatinaa.
yeroo nuti viidiyoo kana gadhiifnu akkasuma bira ga'u mallattoo beellaa banaa gochuun dagatinaa yaada keessan saanduqa yaada jalatti nu qoodu hin dagatinaa. Waaqayyo baay'ee sinaa eebbisu. Ergaawwan waldoota torbanii xumuramaniif hamma ammaatti nu dhaggeeffachaa nu hordofaa waan turtaniif Waaqayyo gooftaan sinaa eebbisu jaalladha. Yaada keessan yoo nuuf qoodan gammannaa eebbifamaa gooftaan si wajjin haa ta'u ulfaadhaadhaa kabajamaa.